Naannoo Tigraay deebisanii ijaaruu fi naannichi deeggarsa namoomaa irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu beeksise. Rakkoo nageenyaa naannoo daangaa Oromiyaa fi Sumaalee gidduu jiru furuu irratti kan xiyyeeffate waltajjiin marii magaalaa Jijjigaatti taa'ameera. Numeerikaa guutaa Musevanii filannoo biyyattii gaggeeffame injifachuu boordiin filannoo biyyattii beeksiseera. Akkam bultan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qindeessine isinitti himaa oduu waliin Anabaabuu Maammootii turtiin keessan waliin haa ta'u. kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya ji'oottan lamaan darbaniif karaa chaanaalii TV bashannanaatiin isin bira gahaa ture amajjii 12 bara 2013 irraa eegalee gara chaanaalii afaanotaatti deebi'uudhaan wixataa hanga jimaataatti ganama saa 12 hanga sa'aatii 2tti fi sanbataa fi dilbata immoo waaree dura sa'aatii 4 hanga sa'aatii 6tti akkasumas galgala torban guutuu sa'a 1 hanga sa'aatii 3tti tamsaasa kallattii fi sagantaalee garaagaraa kan isin biraan ga'u ta'uusaa kabajaan isin beeksifna. Corporation Broadcasting Ethiopia. Naannoo Tigraay deebisanii ijaaruu fi wiirtuun qindeessa labsii yeroo muddamaa hundaa'e deeggarsa namoomaa irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay sosochii yakkamtoota seeratti dhiyeessuu taasifamu keessatti hirmaannaan hawaasaa olaanaa ta'uu himee jira. Abdunaasir Jamaal dabalataa qaba. Naannoo Tigraayitti hojii duula olaantummaa seeraa kabachiisuu wal qabatee naannicha deebisanii ijaaruu fi bayyanachiisuuf wirtuun qindeensa labsii yeroo muddamaa ji'a tokko dura hundeeffamee hojii garaagaraa hojjechaa jira. Wirtuun qindeessaa kun ministeera nageenyaan kan durfamuu fi waajjiraalee ministeerotaa biroos kan of keessatti hammate yoo ta'u hojiiwwan hanga ammaatti hojjetes magaalaa Maqaleetti gamaaggameera. Wirtuun qindeessaa hojii deeggarsa namoomaa irratti xiyyeeffannoon hojjechaa turuus ibsameera. Kanaan wal qabatees tajaajila hawaasummaa naannichatti deebisanii jalqabsiisuu fi caaseffama mootummaa didiriirsuu irratti hojjetamaa jira jedhameera. በእስካሁኑ ሂደት ከነበረው አንፃር የለደራሽ እርዳታ ለማድረስ ሰፊ እንቅስቃሴ አዲምሳ አጋማ ጅሩቲ ወልቀበቴ ቀቀቢንሲ deeggarsa namoomaa geessisuuf sochiin bal'aan taasifamu argineerra. Naannicha keessatti haala amma jiruun bulchiinsi yeroo caaseffama aanaa fi godinaalee hundeessuudhaan tajaajila mootummaa hojii kennuu dandeessisu adeemsisaa akka turee fi qaamoleen federaalaas bu'uuraalee misoomaa miidhaman deebisanii ijaaruun tajaajilli akka eegalamu gochuun walqabatee hojii bal'aan hojjetame daawwanneerra. የመንግስት መዋቅሩ ስለፈራረሰ ቶሎ መዋቅሩ ማደራጀት ነው። ይሄ caaseffamni mootummaa waan diigameef kana dafanii sirreessuun barbaachisaadha. Kanas saffisaan hojii bareedaa hojjechaa jirra. Akkuma argitan Maqalee keessatti hanga gandaatti caaseffamni hojjetameera. Godinoota 6tti bulchiinsa godinootaa ramaduun hojiin caaseffamaa itti fufeera. Walumaa galatti gandarraa eegalee hanga aanaatti uummanni bilisaan hoggansa mataasaa filataa jira. Yeroo itti aananittis naannichatti nageenyaa fi tasgabbii amansiisaa mirkaneessuuf hojiin shakkamtoota seeratti dhiyeessuu jabaatee kan itti fufu ta'uu himameera. Raawwii duula olaantummaa seeraa kabachiisuu hanga ammaatti hojjetameenis bu'aan jajjabeessaan galmaahaa jiras jedhan. ኦፕሬሽኑ ዋና ጉዳዮች ተጠናቀው እንግዲህ ህግ የማስከበር ስራ ኦፕሬሽኒን jajjaboon xumuramanii qaamota hojii olaantummaa seeraa gaafatamuu qaban gara dirree haqaatti fiduun gaafatamuu taasisuudha. Itti fufiinsaanis hojii tasgabbii fi nageenyummaa qabu mirkaneessuuf kan hojjetamudha. Ammas hojjetamaa jira. Gochoota kana sirriitti jabeessinee akka itti fufuuf barbaachisummaa fi sadarkaa irra jiru argineerra. Bakka baay'eetti bu'aan fooyya'aan galmaa'ee akka jiru qaamota nageenyaarraa odeeffanneerra. Adeemsa shakkamtoota seeratti dhiyeessuuf caasaan nageenyaa taasise keessatti hirmaannaan hawaasa naannoo Tigraay waan laayyoo mitis jedhameera. የህግ ማስከበር እርምጃ የትግራይ ህዝብ ተሳትፎ ባይኖርበት እንደዚህ ተጣጣሪዎች ሊያዙ አይችሉም።
ያው ግልጽ ነው። tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti osoo hirmaannaan uummata Tigraay jiraachuu baate shakkamtoonni qabamuu hin danda'ani. Kuni ifadha. Hirmaannaa uummataatiin haala kanaan qabamuu kan danda'an. Gara fuulduraattis wiirtuun qindeessa labsii yeroo muddamaa deeggarsa namoomaa irratti xiyyeeffannoon kan hojjetu ta'uu eerameera. OBN hojii boonsaa duula olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti gabaasuu agarsiise. Duula hiyyummaa balleessuu irrattis lammeessuu qabaa jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. OBN hojjettoota isaa gabaasa duula olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti gaggeeffame irratti hirmaataniif sagantaa beekamtii qopheessee jira. Guddataa Ajjama. Dhaabbanni raadiyoo fi televezyiina OBN hojjettoota isaa duula olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa ture irratti kanneen ogummaa adda addaan hirmaataniif sirna beekamtii fi badhaasaa qopheesseera. Waltajjicha irratti hangaa'onni mootummaa federaalaa fi naannolee argamaniiru. Daarektarri olaanaan dhaabbatichaa Zinaabuu Asraat gaazexeessitoota, ogeessota kaameraa, konkolaachistoota fi teeknishaanota 28 kanneen hojii gabaasaa kanarratti hirmaataniif guddinni sadarkaa fi waraqaa ragaa akka kennameef ibsan. Gonkumaa sekendii tokkoof OBN gufachuu hin danda'u. Qaxaleewwan ilmaan Oromoo saboota sablammoota Itoophiyaatu OBN utubee dhaaba waan ta'eef. Kanaaf ragaan hojii seera kabachiisuu naannoo Tigraayitti hojjetaman hojjettoonni OBN raawwatanidha. Qawwee isaanii maayikii fi kaameraadhaan warra haqa saboota biyya kanaa aqaanqalaa turan dura dhaabbatan, warra OBN'n cufuuf hooggalaa turan irratti hulaa cufan, kabajamtoota keessummoota keenya kana duratti gootota OBN kan hojii gootummaa raawwatan galateeffachuun barbaada. Naaf galateeffadhaa. Daarektarri olaanaan abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa Dr. Getaachoo Dinquu amanamummaa dhaabbileen miidiyaa duula olaantummaa seeraa kabachiisuu kanarratti agarsiisan itti fufuu qabaa jedhaniiru. Walitti qabaan boordii OBN fi sadarkaa pirezidaantitti qindeessan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa hooggantootni fi hojjettootni OBN wayita duula olaantummaa seeraa kabachiisuu kanatti hojii fakkeenyummaa qabu raawwatan jedhan. Hooggansa miidiyaa kanaatti yookaan gaazexeessitoota miidiyaa kanaatti bilbilee yeroo gaafan halkan sa'aatii 6 ta'u sa'aatii 7 ta'u namni hundumtuu istuudiyoo jira. Bilbilee Zinaabuu eessa jirtan istuudiyoon jira. Boja eessa jirtan istuudiyoon jira. Yoomi eessa jirtan istuudiyoo jira. Kanaaf kaka'umsii fi kutannoo isaan qaban kun akkuma waliigalaatti akka biyyaatti hiyyummaa injifannee gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf imala badhaadhinaa qabanne kana fiixaan baasuudhaaf aadaan hojii akkasii, si'oominni akkasii, kutannoon akkasii baay'ee murteessaa fi kan irraa baratamu akka ta'e kaasuun barbaada. Gaazexeessitoonni, kaameraamaanonnii fi konkolaachistoonni gooticha raayyaa ittisa biyyaa cina hiriirtanii rasaasa ituun sodaatiin bakka raayyaan ittisa keenyaa ga'e hunda geessanii boollanni keessa bule hunda keessa bultanii gootummaasaa, dhugaasaa, haqasaa, darbees injifannoosaa uummatatti ibsaa turtaniif miidiyaan OBN maaneejmentiin akka maaneejmentiitti badhaasaa fi beekamtii isinii qopheessee jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hojjettoota dhaabbatichaa birrii miliyoona 3 akka badhaasan ibsuun OBN deeggaruun mootummaa naannoo Oromiyaaf hojii duraatii jedhan. Gaafa rakkoo, gaafa xiiqii uummata isaatiif, saba isaatiif kan dhaabbatu waan ta'eef gootummaa kana agarsiistanii hojii dinqisiisaa waan hojjettaniif badhaasni badhaasa hundaa ol ta'e gootummaadha. Isin goota keenya gootummaa keessan kan ammoo cimsitanii dirree hundarratti akka itti fuftan asumaan dhaamsa koo dabarsaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaazexeessitoota, ogeessota dirree waraanaa irratti bobba'an kanaaf badhaasa akka addisuun jedhe irree guddaa miti qarshii miliyoona 3 kan boordiinii fi manaajimentiin murteessee alatti mootummaan naannoo Oromiyaa miliyoona 3 mootummaan naannoo Oromiyaa isin badhaasee jira. Raayyaan ittisa biyyaa fi miidiyaaleen biyyattiis galateeffamuu qaban jedhan Pirezidaanti Shimallis. Raayyaan ittisa biyyaa keenya gootummaadhaan utuu hin dadhabin boolla inni seene hunda keessaa funaanee olaantummaa seera kabachiisee Itoophiyaan akka itti fuftu, tokkummaan Itoophiyaa akka eeggamu, Itoophiyaan akka hin salphanne godhee jira. Kana keessatti miidiyoonni an akka EBC, Faanaa, Waaltaa, Addis TV, TV Amaaraa, Iziyaa fi OBN
aarsaa guddaa kaffalanii jiru. OBN yeroo ammaa afaan biyya keessaa 10 fi afaan biyya alaa 3 tamsaasu irratti argama. Walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaa fi Sumaalee gidduutti uumamu hambisuu fi mariin taa'amaa jira. Kaayyoon marichaas walitti bu'iinsa daangaarra jiru hiikuun uummata lamaan gama misoomaa walitti hidhuu fi karoorfachuun magaalaa Jijjigaatti eegalameera. Maricha irratti pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Sumaalee Mustafee Muhammadii fi itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaa dabalatee hooggantoonni naannolee fi godinaalee lamaanii irratti argamaniiru jedhameera. Maricha irratti sababoota walitti bu'iinsaa fi ka'umsa ta'anii fi bakka jireenyaa ijaarsa piroojeektii sochii seeraan ala namootaa fi meeshaa waraanaa sochii kontiroobaandii fi hanna garaagaraa ta'uu himameera. Rakkoo kana hiikuufis falli ni kaa'amas jedhameera. Mootummaanis misooma naannoo sanatti hojjetu fedha uummataa lamaanii giddu galeessa taasisuun ta'uu akka qabus hirmaattonni marichaa himaniiru. Pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Sumaalee Mustafee Muhammed gama isaaniin nageenya naannoo sana jirurraa gara yerootti fooyya'aa akka jiru himuun ammas uummata lamaan gama dinagdee fi hawaasummaan fayyadamaa taasisuuf hojjechaa jirra jedhaniiru. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaa uummata naannolee lamaanii walitti fiduu fi faayidaa waliin irratti xiyyeeffannoo kennuun hojjechuu akka barbaachisus himaniiru. Godina Wallaggaa Bahaatti jiraattonni aanaa Nunnuu Qumbaa hiriira bahuun gocha ABO shanee balaaleffataniiru. Dargaggoonni garee kana waliin ta'uun gocha saamichaa fi ajjechaa irratti bobba'anis gara hawaasaatti deebi'uun akka of qusatanis waamicha dhiyeessaniiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Nunnuu Qumbaa olaanaa yaaddessaatu qindeesse. Hawaasa keessaa bahuudhaan deebi'ee uummata isaa irratti gochaa badii raawwachaa kan jiru ABO shanee ni balaaleffannaa jedhan godina Wallagga Bahaatti jiraattonni aanaa Nunnuu Qumbaa nageenya aanaa fi godina isaanii mirkaneessuudhaafis mootummaa waliin ta'uudhaan kan hojjetan ta'uu jiraattonni aanichaa hiriira bahuudhaan ibsaniiru. Uummanni Oromoo akkuma har'a baanee juuntaa fakkaattota isaanii ABO shanee balaaleffanne kanatti boris itti fufnee hawaasni keenya tokko lamaan hiriiree nageenya isaa irratti misooma isaa irratti bobba'ee hojii isaa akka hojjetu hundumtu tokko ta'ee harka wal qabatee qaamni nageenya booressu kamiyyuu hawaasa keenyas miti nus miti uummata Oromoos bakka bu'uu hin danda'u. Nuunis magaalaa Adareef naannoo ishee kan jiran walumaa gala uummata aanaa Nunnuu Qumbaa kan jiran bakka bu'uu hin danda'u. Warra mataan ABO shaneedha jedhamu kanas warra mataan juuntaan illee boolla lixeetti owwaala isheetti jabeessuudha malee kanaaf ABO shaneen immoo akka mataan biyya keenya keessa lixee dargaggoolii keenya ofitti qabee akka inni hin miine ijoollee keessan adaraa nu gorsa homaa bakka buutee nu bulchuu hin dandeessu isiniin jedhaan. ABO shanee bizineesiidhaan gargaaruuf jara booda hiriiran jarallee ni balaaleffanna jennee akka magaalaa dhalatti yookiin akka gandura duwwaa tokkotti dhaadannoo koo yookiis gammachuun itti dhaga'ame mul'isuun barbaada. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanichaa obbo Jambaree Asaffaa juuntaa fi ergamtoonni isaa nageenya booressuudhaan jijjiirama argame gufachiisuuf sosso'anii fi uummata gidirsan hawaasni cimsee balaaleffachuudhaan galma imala badhaadhinaaf tumsuu qabaa jedhani. Humnoonni TPLF tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhatameen barbadaanii yoo kan jiran ta'ullee qaamonni isaan farda godhatanii itti fayyadamaa turan ABO shanee hawaasa keenya ajjeesaa gubaa dararaa fi gudeedaa kan jiruu fi humna badii kan hawaasni keenya balaaleffachuu akka qabu asumarraan kaanee kan isin hubachiisu ta'a. Balaaleffachuun cinaattis hawaasni saaxiluu irratti gahee isaa baachuu akka qabu kan ibsan ammoo itti aanaa itti gaafatamaa misooma enterpiraayizii fi indaastirii godina Wallagga Bahaa obbo Taaddalee Fufaati. Caasaa keenya hoggansa qonnaan bulaa utuu akkasitti dararuu karaa kamiinuu Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Kanaaf hawaasni asitti argamtan balaaleffachuu irra darbee ABO shanee balaaleffachuu irra darbee gochaa isaanii saaxilaa deemuu deeggartoota isaanii saaxilaa deemuu qabna jechuudha. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanaa Nunnuu Qumbaati.
Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ayyaana kataraa fi cuuphaa wayita kabajan of eeggannoo COVID-19 taasifamu hojiirra oolchuu akka qaban manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hubachiiseera. Gara bultii ayyaana kataraa fi cuuphaa hordoftoota amantichaa mara biratti amajjii 10-11 kan kabajamu yoo ta'u jaarmiidaatti garuu hordoftoota amantichaa dabalatee turistoonni biyyoota garaagaraa irraa dhufanii dippiloomaatotaa fi keessummoonni argamuun bifa hawwataan kabajamaa jedhameera. Cuuphaan Iyesuus Kiristoos imala Galiilaadhaa gara laga Yordaanos deemuun tajaajila isaa qulqulluu Yohaannisitti guyyaatti cuuphamee yaadachuun hordoftoota amantii Ortodoksii Tawaahidoo biratti ayyaana waggaa waggaan kabajamudha. Kantiibaatti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee muddee 8 bara 2013 bakka bultii taabota hurufa boombii paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo qulqulluu Abuna Maatiyaasiif dabarsanii kennaniiru. Bulchiinsi magaalichaa deeggarsa taasifamee fi qulqulluu Dooktar Abuna Aragaawii galata dhiyeessuun bakka kabaja ayyaana cuuphaa kanaa dargaggoonni wajjin ta'uun hojii qulqulleessuu hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Biiroon barnoota Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee mana barnoota daandii guddinaa sadarkaa lammaffaatti barnoota afaan Affaar eegalchiiseera. Afaanota garaagaraa barachuu fi barsiisuu hariiroo uummattootaa fi sirna federaalizimii cimsuu keessatti gahee olaanaa qabasii jedhameera. Teediroos Tola. Naannoo Oromiyaatti sagantaa afaan dabalataa manneen barnootaa filataman keessatti kennu eegalameen godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleettis afaan Affaar barsiisuun eegalameera. Sagantaan kunis mana barnootaa daandii guddinaa sadarkaa tokkoffaa jedhamu amma itti eegalame kana dabalatee manneen barnootaa 2 keessatti kan eegalamedha. Sirna kanas hooggantoonni biiroo barnoota Oromiyaa fi biiroo barnootaa naannoo Affaar iddichatti argamuun eegalsiisaniiru. Afaanota biyyattii akka afaan dabalataatti barsiisuun qaama sagantaalee imaammata barnootaa haaraa qophaa'eetis jedhameera. Kaayyoon sagantaa akka kanaa immoo uummata ollummaan qofaa otoo hin taane walii fi wal keessa jiraatan caalmatti walitti dhiyeessuun ijaarsa biyyaatiif tumsuudhaaf akka ta'etu himame. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Halaakaa Simbirroo sabaaf sablammoonni biyyattii biroonii fi uummanni Oromoo wal ta'uumsaan duudhaa isaanii dagaagfachuun biyya tana ijaaraniiru jechuun godinni keenyas afaanota uummata ollaa filataman barsiisuudhaaf hedduu itti gammadnaa jedhan. Deeggarsa fiixa bahiinsa sagantaa kanaatiif barbaachisus ni taasifnaa jechuun himan. Sochii amma jalqabame kan bulchiinsi godina Shawaa Bahaa barumsi Affaaraaf jalqabame kun karaa qulqullina qabuu fi ijoolleen keenya haala gaariin barattee kan ittiin uummata Affaar waliin dhufeenya cimsan kan ittiin afaan saayinsii fi teekinooloojii godhanii itti gargaaraman akka ta'uuf barsiisota keenyaaf manneen barumsaa barumsi kun itti jalqabame karaa bulchiinsa godinaa deeggarsa barbaachisaa ta'e hunda kan goonu ta'uu keenya hubachiisaatiin. Hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dooktar Tolaa Bariisoo gama isaaniitiin sagantaan eegalame kuni guyyaa seena qabeessa uummata keenyaaf fira itti baay'ifannuudha jedhan carraa qabus ibsuun. Seena qabeessa kan isa taasisu waan lama. Inni tokko yoo afaan Affaariin ijoollee keenya barsiifnu uummata Oromootiif fira baay'isaa jirra. Yoo afaan Sumaaleetiin ijoollee keenya barsiifnu yoo baran uummata Oromootiif fira baay'isaa jirra. Kanaaf fira guyyaa firatti baay'ifachaa jiru yeroo darbe Sumaalee keessatti jalqabnee jirra. Amma immoo Affaaritti jalqabaa jirra. Itti aansin immoo Sidaama keessatti naannoo ollaa Oromiyaa keessatti deemaa jirra. Kanaaf guyyaa firatti uummata keenya firatti baay'ifanne waan ta'eef tokko wanti seena qabeessa jennuuf. Hojiin barnoota keessatti afaan dabalataa barsiisuu eegalames hojii hariiroo naannolee waliin cimsachuu fi hojii saayinsaawaa ta'uusaas himan. Ijoolleen keenya afaan Sumaaleetiin yoo baratan, ijoolleen keenya afaan Affaariitiin yoo baratan, ijoolleen keenya afaan Sidaamaatiin yoo baratan, ijoolleen keenya afaan Amaariffaatiin yoo baratan, ijoollee keenyaaf carraa bal'isaa jirra jechaadha. Carraa hojii argachuu, carraa nama wajjin jiraachuu, carraa kalaqaa, carraa ijoolleen keenya sammuu bal'ifatanii waa yaadu, afaan lammaffaatiin afaan biraa barachuun faayidaa kana qaba jechaadha. Kara biraatiin namoonni tokko akkas jedhan. Oromiyaan kun afaanuma qofa barsiisayii. Hojiin isin hojjettan kun hojii siyaasatii jedhu. Hojiin keenya hojii siyaasatii miti. Hojiin keenya hojii mala barsiisuu yookiin hojii peedaagojiiti. Hojiin amma eegalame kunis federaalizimii dhugaa diriirsuun biyya ijaaruufis guddaa akka gargaarus himameera.
Hoogganaan biiroo barnootaa naannoo Affaar obbo Muhammad Umad uummatni Affaarii fi uummatni Oromoo uummattoota aadaa fi eenyummaa wal fakkaatoo hedduu ta'an waliin qooddatanii jechuun garuu kan afaanumti qofti daangaa itti ta'edha jechuun himan. Biyya eenyummaa dhugaan keessaa calaqqisu ijaaruufis hariiroon akka amma Oromiyaa faana eegalame kuni murteessaa ta'uusaas ibsaniiru hoogganichi. ይህን የመረጥነው የአፋርኛ ቋንቋን ለማስተማር ለመጀመሪያ ጊዜ የኦሮሚያን ህዝብ የመረጥነው ኢትዮጵያዊነት ላይ የሚኮራ ህዝብ በመሆኑ እንኳን ደስ አላችሁ ለዚህ ክብር በመውቃታችሁ። Yeroo jalqabaaf afaan Affaar barsiisuuf Oromiyaa kan filanneef ummatichi Itoophiyaa ijaaruuf kutannoo kan qabu waan hubannee fi hundeen keenya waan wal fakkaatuuf kanaanis ani gammadaadha. የኦሮሞን ህዝብና የአፋር ህዝብ አንድ የዘር ግንድ መሆኑን በተግባር የምናሳይበት ጊዜ ላይ በመሆናችን Barattootni fi barsiisonni mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa daandii guddinaa kana dabalatee jiraattotni aanaa Fantaallee afaan dabalataa manneen barnootaa keessatti kennamuun bu'aalee hawaasummaa danuu qabaachuusaa himan. Afaan Affaar barachuu fedha qabna nagaan baratuu barbaanna. Gammachuu nutillee baratuu isaa afaan garaagaraa barachuudhaaf hin barbaanne fedha qabna. Gammachuudhaan eeggannee baratuu jira. Carraa kanatti fayyadamuunis galma gahiinsa sagantaalee akkanaatiif deeggarsa qabaachuu isaaniitis ibsaniiru. Ammaan duras biiroon barnootaa Oromiyaa godina Harargee Bahaa fi godina Harargee Lixaatti manneen barnootaa mootummaa filataman 11 keessatti afaan Somaalee barsiisuuf eegaluun isaanii yaadatama. Leenjiin humna raawwachiisummaa ogeessota pilaanii magaalotaa cimsuu irratti xiyyeeffate godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti kennamaa jira. Magaalonni pilaanii akka hoogganaman taasisuu fi guddina ariifataa keessa galchuun magaalota hawwataa fi jireenyaaf mijataa ta'an horachuuf leenjiin ogeeyyotaaf kennamu murteessaa ta'uunis himamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaa akka nuti qindeessine. Magaalonni pilaaniin akka hoogganaman taasisuun guddina ariifataa keessa akka galanii fi hawaasni tajaajila guutuu akka argatu indaastiriin IMX akka babal'atuu fi carraan hojii akka uumamu gochuurra darbee magaalota hawwataa fi jireenyaaf mijataa ta'an horachuuf murteessaa ta'u ogeeyyonni pilaanii magaalaa ni dubbatu. Itti fayyadamni meeshaalee ammayyaa yeroo yeroon fooyya'aa dhufuu isaatiin qulqullina pilaanii fooyya'aa taasisuuf qophii fi raawwii pilaanii irratti magaalaa Ambootti leenjii fudhatan irraa muuxannoo guddaa kan argatan ta'uu ogeeyyonni leenji'aa jiran kunniin ibsaniiru. Pilaanii lafa buusuu irratti GPS'dhaan daataa sasaabdee tootaal isteeshiidhaan pilaanii magaalaa lafa buusuu irratti kana hunda miti kana dura bare. Amma garuu leenjii kanarraa waa hedduu hubannee waan hunda leenjine kan wanti nuti leenjine harki kaaddii GIS tootaal isteeshinii wanneen kana dura yeroo baroota darbe dareetti leenjinerra leenjii kanarraa egaa hojiitti gallee ogummaa arganne kanaan baay'ee fooyya'insa agarsiifnee ittiin hojjechuu barbaannachuu barbaada. Kanaan dura akka magaalaa keenyaatti inveentariin magaalaan gaggeeffamne amma waa'ee inveentarii magaalaa irratti leenjiin nu kennameera waan ta'eef galleet inveentarii keenya sassaabbanne pilaanii magaalaa keenyaallee lafa buusnee itti hojjenna. Inistituutiin pilaanii magaalota Oromiyaa aadaa fi naannoo hojii fooyyessuun itti fayyadama tekinooloojii guddisuu fi ga'umsa hooggantootaa fi hojjettootaa cimsuu irratti xiyyeeffannaa guddaan hojjechaa jiraachuu kan dubbatan. Inistituutii pilaanii magaalota Oromiyaatti abbaa adeemsa hojii qorannoo fi leenjii Abbabaa Xaafaati. Yeroo ammaa kana leenjiirra kan jiran ogeessota magaalaati. Damee afran keessaa damee lama amma haga lammaffaadha kun. Magaalota keenya harka 95 ol pilaanii dhaqqabsiisnee jirra. Magaalota haaraa hojjetan yoo ta'an malee magaalota baay'ee biraan geenyee jirra. Rakkoo keenya guddaa fi ulfaatan akkaataa pilaaniin jedhuun pilaanii lafarra oolchuudha. Kan magaalota biras jiru jechaadha. Dhimma kanarratti xiyyeeffatamee akka hojjetamuuf leenjiin kunis kan barbaachisa. Ga'umsi leenjii kanaan argamu magaalonni haaraan akka uumaman tajaajilli tekinooloojii akka babal'atu indaastiriinis sadarkaa fooyya'aarra akka qaqqabu taasisaas jedhani obbo Abbabaa Xaafaa. Pilaaniin kabajamuu qaba. Yoo pilaaniin kabajame iddoon hundinuyyuu pilaaniidhaan waan ta'eef kan ammoo magariisuun salphaa ta'uu danda'a. Garuu amma wanni guddaan jiru gaggeessaa biras uummata biras pilaanii kabajuu dadhabuudha. Kabajuu fi kabachiisuu. Kanaafuyyuu pilaaniin yoo kabajame humna qabnuun yeroo qabnu irratti fayyadamuudhaan lafni kun magariisa hawwataa ta'uu hin danda'a jechaadha.
kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya ji'oottan lamaan darbaniif karaa chaanaalii TV bashannanaatiin isin bira gahaa ture amajjii 12 bara 2013 irraa eegalee gara chaanaalii afaanotaatti deebi'uudhaan wixataa hanga jimaataatti ganama saa 12 hanga sa'aatii 2 fi sanbataa fi dilbata immoo waaree dura sa'aatii 4 hanga sa'aatii 6tti akkasumas galgala torban guutuu sa'a 1 hanga sa'aatii 3tti tamsaasa kallattii fi sagantaalee garaagaraa kan isin biraan ga'u ta'uusaa kabajaan isin beeksifna. Korporeeshinii Biroodkaastingii Itiyoophiyaa. Gara oduu madina laraa argannetti wayitaa dabarru Yuweerii Kaaguutaa Musevanii kan waggaa 35 fi Yugaandaa bulchan ammas filannoo pirezidaantummaa kamisa gaggeeffame mo'achuu isaanii koomishiniin filannoo biyyattii beeksiseera. Pirezidaanti Musevanii filannicha kan mo'atan sagalee 58.64 argachuu yoo ta'u morkataa isaa kan ta'e Rooberti Kiliyaagulaanyi yookaan maqaa waltajjii isaatiin Boobi Waayinii jedhamuun kan beekamu immoo sagalee 34.8 argateera. Yuweerii Musevaniin waggaa 35 biyyattii kan bulchan yoo ta'u filannoo milanaa mo'atan kana waggaa 5 dabalatanii waggaa 40maaf pirezidaantii biyyattii ta'uu jechuudha. Pirezidaanti Musevaniin pirezidaantota biyyoota Afrikaa waggoota hedduuf aangoorra turan keessaas isaan tokkodha. Inni fi paartiin isaa sochii naashinaal reesistaansii waraana waggoota 5 booda bara 1986 kan aangoo qabate yoo ta'u erga bara sanaatii Yugaandaa bulchaa jira. Deeggartoonni isaa biyyattiidhaaf hanga tokko nagaa fi badhaadhina akka ta'u keessumaa immoo imaammatawwan fayyaa irratti inni fidee isa jajatus jedhameera. Kooriyaan kaabaa misaa'ila galaana irraa dhukaafamuu danda'u gosa haaraa meeshaa waraanaa hunda caalaa hamaadha jedhamee agarsiisaaf dhiyeessiteetti. Agarsiisa waraanaa hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong Un qindeessuun miidiyaa biyyattii fi gabaafame kanarratti misaa'ilonni hedduun agarsiisaaf dhiyaataniiru. Pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden sirna kakuu raawwatanii muudamuu isaanii fi guyyoonni muraasni wayitaafetti agarsiifni ciminaa waraana biyyattii agarsiisuuf qophaa'ee dhiyaateera. Kana malees yaa'ii siyaasa tokko irratti Mr. Kim Ameerikaan diina keenya ishee guddoodha jechuu isaanii hordofee agarsiisa waraanaa dhiyaatedhas jedhamaa jira. Suura miidiyaa biyyattii mul'ise akka agarsiisutti misaa'ilonni gurguddoo gurraachaa fi adii 4 namoota walitti qabamuun alaabaa mirmirsaniin agarsiifamaniiru. Xiinxaltoonni akka himanitti meeshaa waraanaa akkasii biyyattiin duraan agarsiiftee hin beektu jedhaniiru jechuun BBC fi TRTtu gabaase. Oduu ganama kanaaf qabanne osoo hin xumuriin dura hangafoota isaaniin si yaadachiisa. Naannoo Tigraay deebisanii ijaaruu fi naannicha deeggarsa namoomaa irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Rakkoo nageenyaa naannoo daangaa Oromiyaa fi Somaalee gidduu jiru furuu irratti kan xiyyeeffate waltajjiin marii magaalaa Jijjigaatti taa'ameera. Yuweerii Kaaguutaa Musevanii filannoo biyyattii gaggeeffameen